السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوجم توتا جلتم توتا هردف توتا يوتيوبي أبدو السجل الترجمتنو بغنا جانجراتني وري ماتيكي ينتين هندي كيسانو يو ماتيكي ينافتا هرا أوروموكيا أسماني هرا وانغاي غرانا منياتو باية توكو نتر أغاهمي أبولي وانكان كينيا شمران مانا مدامي هجتنو ergaa kana dabarsuu fi dhufe jechuudha obboleewwan kan keenya baay'eetu keessan na dubbisaa jiru wanti obboleettii keenya mudate kun waan baay'ee garaa nama nyaatudha jechuudha laakii godhaati obboleewwan kan keenya mana madaamii hojjetaa damooza isaaniin fudhanneef biraan naaf gaha wanti kun adeebii ammas obboleewwan biraa qunnamee akkanatti miidhamuu shamarran mana madaamii keessaa halkaniif guyyaa hirriba dhabdee hojjettee gaafa damooza dhowwatamte mataa isii harkaa bahu arguun baay'ee natti ulfaata obboleettiin kan keenya damooza waggaa lamaaf wahii dhowwatamte har'a mataa isii likkiirra jiru jechuudha warri madaamiin kan koo taammaanyiidha waa tokko nan gootu afaaniin isinii wajjiniin kolfitee taphattee jennaan damooza keessan ji'a gaafa goote fudhachuu dhiiftanii mana hojiitti walittiin qabadhaa bira naafa taa'u gaafa barbaadan fudhadha jettan akka obboleettiin keenya taate kana akka hin taane ergaan kan koo kana baay'een keessan madaamii wajjiniin walitti dhiyeenya qoosaa madaamiin isiniif taatu waan isin isiniif taatu waan isin afaan isinii wajjin haasoftu kana ofitti ilaaltanii birrii kan keessan otuun fudhatin biratti dhiiftu baay'een keessan warri akkanatti biratti dhiisaa jirtanu gaaf tokko wanti isin hin eegne isin mudachuu danda'a jechuudha obboleettiin keenya kun akkanatti mitetti birrii waggaa lamaaf wahii mee hisaabaa hatiqqaatu riyaala 500 kara birrii 1000 jechuudha isin callisteetuma tarii xonqaa itti hojjetan jedhee tanaan dhiise malee namni birriin isaa gaafa 30 guute gaafa 31 yookiin gaafa 100 damooza isaa fudhachuun dirqama shamarran kamus ta'e dhiirrinu akkamitti firri kan kee hin jiru biyya ormaati hammam si haa jaallattu hammam si haantini haa gottu birrii kan kee gaafa inni ji'a guute gaafa dhuuti fudhadhu booda gaafa jarri si dhowwatan wanti ati gochuu dandeessu hin jiru imbaasiin na fide imbaasiin gaafadha jechuutti imbaasiin yeroo kana bilbilayyuu namarraa kaasaan jiranu yoo jarri fooqii irraa si darbatanii iyyuu dhufanii reeffa kan kee iyyuu fuudhaan jiranu isa birrii kan kee si gaafatanii fuudhanu miti wallaahi boohanatti matte abdushe waan hin jedhu wallaale har'a sii kenninaa waa tokko rakkoon qabatteetuma waa hunda uffatanaa bitti wacii kan koo waa hunda naaf gootiin garuu damooza kan koo sa'aatiin gaafadhete naan kennitu birruma natti hin kennitu yoon naaf galchi maatiidhaa jedhallee naaf galchiti malee anatti birruma hin kennitu hanga yoo naatti an calliseetuma bakka naaf kenniti isuma siin oolmaa isiin naaf ooltu kana ilaalee tan callise garuu har'a gaafa waggaa namaaf wahi gahee taa'ee xiinxalu birrii kana hunda naaf kenniti jedhee shakkeetan birrii kan koonaa erge gizee tokkicha manatti biyyatti mana bitachuudhaafanii akkana kana maatiinis barbaadaa jiru jedhee jennaan naaf kennuu diddee har'a ergan gaafachuu jalqabe jemeeqaa nuuf obsi jedhanii naan kennanu jedha ilaa wanta kana bareechaatti gadi fageenyaan liqimsaa yaa shamarran kan keenya rafiitiin isin dhabdanii ganama otuu rafiitiin isinitti mi'aawu kaatanii hojjettanu yaadadha gaafa damoozni keessan guyyaa 26tti isinii kennama ta'e yoo 30tti isinii kennama ta'e 20 meeqatti isinii kennama ta'e fudhadha damooza keessan hin dhiisina yoo isin hammam waan gaarii isiniif goote madaamiis ta'e eenyunuyyuu namni amanamu hin jiru birrii irratti yeroo ammaa obboleessa kan kee hin amanin birriin kan kee hundoo kan keeti yaa shamarran kan keenya miskiinan ta'ina barakaan dhiirotatu isin gowwomse jennaan isiniif iyyina amma immoo birrii madaamee biraa baay'een keessa yoona kan amma yoonaatti fa'i hin fudhanne kan waggaa tokko kan waggaa meeqa achi kaattanii taa'e madaamii akkana naa godhaa jirti gizuma tokko walitti qabdee naan biyyatti gizee tokko galfadha yoon biyyatti galche obboleessi koo kana godha maal baay'een shamarranii yookiin baay'een namaa wanti miidhamu akkaawuntii dhuunfaa ofii hin qabdu shamarran gaafa biyyaa baatu akkaawuntii dhuunfaa ofii hin qabdu maatiitti yoo erga hin balleessanii jecha jedhuun madaamii biratti dhiifatti madaamii yookiin nama bira hojjettu dhiiras haa ta'u shamarran dhiirri baay'een uyyuu kan Suudi Arabiyaa keessatti gaala waggaa meeqa eegee birrii isaa otoo hin fudhatin dhiyoo kana maraatee boohaa jiru hin argine waggaa lamaaf wayi jedheetuma akkamitti namni tola hojjetaara moo irdaataa wayiiti moo akkamitti namni birrii ofii hin fudhan warri akkaawuntii dhuunfaa keessanii hin qabne ofii keessanii fudhadhaatii of biratti walitti qabadha
yoo maatii keessan na jalaa balleessa jettanillee ofii keessanii harkaa fudhaati obbiratti walitti qabadhaa birrii kan keessan. Kanaan ala booda erga jarri birrii isin dhowwatanii mataan isin harkaa bahee maraattanii fooqii irraa kan of darbatu danuu jira. Birrii kana laalame birrii kumaan haa baay'isnu. Birrii kuma Suudii jechuun birrii 10,000 jechuudha. Amma akka Itoophiyaatti birrii 10,000 waggaa lama jechuun kara birrii 200,000 wayii jechuudha yoo bicaate. Kara birrii 240,000 yoo xiqqaate birriin isiin talli kun dhowwatame. Kana waggaa meeqatti akka qallaalitti argama Itoophiyaatti birriin kun akka qoosaatti dhufa. Kanaafuu angorsin isiniif dabarsu. Yeroo hamuu yeroo shamarran keenya irras dhiira keenya irras namuma biyya arabaa huunnoodhaan dalagatee bulurra gahu na gaddisiisa. Gaafa isin akkanatti miidhamtanii dhuftanii natti himtanu an dhaggeeffachuudhaaf iyyuu lafannaan maraa baay'ee tokkoon gadde gaafan kana dhagahu. Rabbiin isiniif haa birmatu irra deddeebiin isinitti mallaqa kan keessaan fudhadhaatii ofii keessaniif biyya galfadhaa. Akkaawuntii yoo qabaattan akkaawuntii dhuunfaa keessanii irra galfadha. Damooza keessan ji'a tokko hojjettanii yoo isin naaf obsii bakka ji'a sana taanutti fudhatte dhiisa amma birrii keessan fudhattanitti hojicha dhaaba. Namni obsi jedhee ji'a isa kana irratti siin kennu taanaan ji'a isa lammaffaa tola hojjettee akkamitti sii kennu. Gaafa inni ji'a tokkoffaa irratti sididu irra deddeebii gaafadhu hojicha dhiifta siif kenna dirqamaan. Tanaan ala humnoo kan ka'e cobsitee tola cinqamteen hojjetin jechuudhumaaf. Dhiironni illee baay'een dhiirota Suudi Arabiyaa kana keessatti kan warri baadiyyaa hojjettan mallaqa gaafattanii fudhachuun hin isinitti ulfaata. Gaafadhaa birrii keessanii humnoo keessanii gaafadhaa fudhaa. Naa kenni jedhaanii haajaadhaaf ani biyyaa akkana godhachuufan. Yookiin immoo biyya ji'atti nama gargaaru jira maatiin barsiisu jira jedhaa mikinaata godhaa. Obboleettiin barsiisu yuunivarsiitiitti barsiisuun qaba waan ta'eef ji'aan birrii na barbaachiseedhaa fudhaa birrii keessan. Sanaan ala uffata naa bitti yoo madaamiin koo miskiinaa birrii siirraa kana gooti damooza koorraa itti bu'aan jirtu jettanii hin taa'inaa. Obboleettii keenya kanaaf rabbiin kadhaa akka madaamiin isii kennituuf yoo hin kennineef waan isii mudachuudhaaf deemu teessaniitu malaalu. Amma yoo akka isinitti namte sammuunsi akka sirriirra hin jiru baay'ee tokko jeeqamtee jirti. Yeroo meeqa ol gaafadhee dadhabee jedhaa jira. Boohaanatti himte jechuudha. Kana isinitti himaa hundi keessanuu iyyuu warri yuutuubii hordoftan waan akkanaa ergaa isiniif qabu isiniif daddabarsaa. Nagaan naaf turaa laayikii gochuudhaan hordoftoota kan koo akka ergasiitti naaf deebi'an naaf godhaa galatooma.